Erling Haaland kan yeroo kamuu caala bara kana goolii hedduu galchuu danda'a jedhe xiinxalaan Sky Sport Jamie Carragher. Xiinxalli BBC Sport ammoo Mohamed Salah ittisa irratti hirmaachuu dhabuun Liverpool qabxii dhabsiisaa jira jedhe Abdurrahman Amin. Scored his first touch in the Champions League on Wednesday and he's in here and he scores! First attack for Erling Haaland today! Lammiin Norway Erling Braut Haaland bara dorgommii kana taphoota Premier League torban goolii 9 Manchester Cityf galcheera. Walumaa galatti bara kana taphoota 11 taphateen biyyaa fi kilaba isaaf goolii 18 galchuun ga'umsa gaariin imalaa jira. Xiinxalaan Sky Sport Jamie Carragher Erling Haaland bara kana kan yeroo kamuu caalaa goolii hedduu galchuuf dandeettii qaba jedhe. Taphattoota Premier League keessa taphatan kan yeroo kamuu caalaa goolii hedduus daawwachaa jirra jedheera. Taphattoota sarara fuulduraa kana dura turanis hedduu argeera kan jedhe Carragher inni garuu isaanirraa waan adda isaan godhu qaba. Premier League keessatti Sergio Kun Aguerotti aanuudhaan taphataa Manchester Cityidhaaf goolii hedduu oomishaa jirudha jedhe. Haaland ati taphataa cimaa yeroo kanaati jechuun yeroo gaafatametti miirri akkasii natti dhagaamee hin beeku. Morkataa keenya injifachuuf akkattiin goolii galchuu qofa yaada jechuun deebise. Haaland bara jalqabaasaa Premier Leagueedhaan goolii 36 bara ittaanu 27 bara darbe ammoo 22 galchuun xumure. Taphatichi yaada kenneen yeroo kuni anaaf yeroo addaati ga'umsa koo olaanaa irratti argama jedheera. Xiinxalli Sky Sport akka jedhutti ga'umsa qaamaa isaa fayyadamuudhaaf sammuunis qophaa'aa ta'ee gara dirree taphataa seenuudha jedhe. Hidhamoota bara darbeettiin rakkachaa ture irraa walaba ta'uun ammoo goolii hedduu akka galchuuf isa gargaaraa jira. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan ga'umsa cimaa, sochii taphaa gaarii fi kaka'umsa kanaan Manchester City keessa jiraachuun isaa tapharraa taphatti dabalaa akka deemuuf isa gargaaraa jira jedhani. Taphatichi bara darbee giddu galeessaan tapha tokkoon goolii 0.2 galchaa kan tures amma dachaadhaan dabaleera. Kubbaa hedduu gara gooliitti yaaluu, sarara peenaalitii keessatti kubbaa hedduu tuquu fi kubbaa gara duubaatti deebi'ee fudhachuu irrattis fooyya'aa jira. Walumaa galatti bara kana Pep Guardiolaan tisa irratti akka hirmaatu taasisuun ga'umsa taphatichaa daran fooyyessaniiru. Kunis ta'ee hojii addaa isaaf kenname goolii hedduu galchuun dandeettii isaa daran dabalaa jira. Bara kana kilaboota Premier League 12 caalaa goolii hedduu taphataa galcheedha. Pep Guardiolaan ji'a tokko dura barri kan Haaland jedhee ture mallee sanumatu ta'aa jira jechuun tapha torbee torbaffaa Brentford injifataniin booda dubbatanii. In range now and whacks it into the top corner. Gama biraatiin xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Sport Daanii Marfiin rakkoo Liverpool ta'aa jira jechuun Mohamed Salah qeeqeera. Haaland baroota kana dura darban fuuldura dhaabbatee kubbaa eegaa ture. Bara kana ittisa irratti kilaba isaa yeroo gargaaraa jirutti Salaan kana gochuu dhabuu isaatiin Liverpool qabxii dhabuus kaaseera. Keessattuu kilaboota jajjaboo waliin yeroo taphatan taphattoota sarara ittisaa yoo hin gargaarre rakkoon akkanaa uumama jedhe. Salaan bara darbee hojii garee irratti akkaan hirmaataa ture. Liverpool Manchester City injifachuun waancaa liigichaas fudhate. Leenjisaan Liverpool Arne Slot bara kana sarara fuulduraa irratti akka xiyyeeffatu qofa gorsanii. Haa ta'u malee taphattoonni isa duuba jiran akka bara darbeetti iddoo hunda uwwisuu dhabuun bara kana wantoota ga'umsa taphatichaa akka hin madaalamne taasisan keessaa tokko ta'ee argame. Bara darbee Mohamed Salah duubaan Trent Alexander-Arnold yeroo taphachaa ture. Iddoon isa duubaa uwwisa gahaa waan argateef Salaan rakkoo malee goolii galchuun kilabichi waancaa 20ffaa liigichaa fudhate. Haa ta'u malee Salaan bara kana haala mijataa bara darbee sana dhabuun taphoota walii galaa 10 kilabichaaf taphateen goolii 3 qofa galche. Liverpool ga'umsa bara darbee sanaan itti fufuu dhabuuf sababni guddaan to'annoon kubbaa yeroo garee faallaa waliin taphatanii harkaa fudhatamuudha jedha Daanii Marfiin. Kilabichi taphoota walii galaa 3 walitti aansee qabxii dhabuun isaa sababni kanuma ta'uus kaaseera. Arne Slot taphattoota sarara fuulduraa Mohamed Salah, Florian Wirtz fi Alexander Isak waliin qindoomsanii kilabicha injifannootti deebisuudhaaf yeroo itti fudhataaf sodaatamafi. Szoboszlai to Salah. Liverpool are running away with it again. Cucurella. Esteban! Blue paradise. Maresca rumping up the top line. To engage in a brilliant bridge moment. 95 minutes and Chelsea have nicked it. What a fabulous football match. What a fabulous climax. And Esteval crowned it. There is a party on the King's Road tonight, Rebecca. Boy, will they
this one. The champions are no longer the leaders. oduu maddeen alaatii qindeeffannetti yoo ceenu Premier League England torbee torba faadhaan Manchester City, Everton fi Newcastle injifatan. Sanbata Liverpool yoo mo'amu Arsenal injifachuudhaan dursummaa isaa fudhateera. Dassaaleny Sirnaa kattaanutti qindeesse. In the Champions League on Wednesday and he's in here and he scores! First attack for Erling Haaland today! yeroon kunanaaf seenaa jireenya koo keessatti yeroon ga'umsa koosa olaanaarra jiruudha. Yaada Erling Haaland erga gooliin ni galcheen Manchester Cityin injifateen booda kenneedha. Manchester Cityin ga'umsa Haaland ittiin gargaaramuun goolii 1-0 Brentford injifatee deebi'e. Injifannoon kun Pep Guardiolaaf Premier League England qofaan taphoota 349 keessaa injifannoo 250 ta'uun galmaa'eera. Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger fi David Moyes ittiin aanuun saarfaffaa seenaa kana dalagesteera. Taphoota 349 keessattiin taphoota 250 injifachuun leenjisaa saffisaa rikeerdii kana qabateera. Erling Haaland daqiiqaa 9ffaattiin kubbaa Josko Gvardiol sirreessee kenneef galchuun Manchester Cityin sadarkaa 5ffaa akka qabatu gargaareera. Gooliin kun goolii sadaffaa Haaland torbee tokko keessatti galchee yoo taatu barana biyyaa fi kilaba isaatiif taphoota 11 goolii 18ffaa galchee. Taphoota 11 kanneen keessaa tapha tokko qofaarrattiin goolii kan hin galchine Haaland seenaa isaatiin yeroo duraatiif taphoota 9 irrattiin walitti aansee goolii galchuu isaati. Haaland bara jalqaba isaa Premier Leaguein goolii 36, bara ittaanu 27, bara darbe ammoo 22 galchee xumure. Erling Haaland taphicha booda yaada kenneen yeroon kun anaaf yeroo addaati. ga'umsa koosa olaanaa irratti argama jedhee tapha kanaan badhaafamaan Ballon d'Or si'a tokko Rodriin irra deebiin miidhamuunsaa Pep Guardiola yaaddoo keessa galcheera. Manchester Cityin qabxii 13 sadarkaa 5ffaa qabateera. Dursaa liigichaa Arsenal irraa qabxii 3 qofaan fagaata. Taphoota birootiin kaleessumaa Newcastle United goolii 2-0 Nottingham Forest injifate. Newcastleif Bruno Guimaraes fi Nick Voltmade gooliiwwan galchaniiru. Ange Postecoglou taphoota 7 kilabicha dursan injifannoo malee maluun dhiibbaa keessa jiru. Nottingham Forest sadarkaa 17ffaattis sigigaateera. Everton goolii 2-1 Crystal Palace injifate. Imalli injifannoo Palace taphoota 19 booda dhaabbate. Aston Villaan Burnley goolii wal fakkaatu 2-1 yoo mo'u Wolves Brighton waliin goolii 1 qixabahan. McAllister opening up for a shot for Moises Caicedo! Well, even by his standards, that's something special. Sanbata Chelsea, Arsenal fi Manchester United injifannoo galmeessan. Tapha cimaa torbee kanaan Stamford Bridge'ttiin Liverpool kan simate Chelsea'n goolii 2-1 injifate. Taphichaan daqiiqaa 14ffaattiin Moses Caicedoon goolii hawwattuu fageenya irraa galcheen Chelsea'n dursa yoo qabatu daqiiqaa 63ffaattiin Cody Gakpo wal qixxeesseera. Caicedoon barana goolii isaa sadaffaa galche. Taphichi qixaan xumurama jedhamee osoo eegamu jijjiiramee kan seenee dargaggeessi lammii Brazil Steve Willian daqiiqaa 95ffaattiin goolii galcheen Chelsea'n injifannoo galmeesse. Liverpool ammoo taphoota 3 walitti aansee mo'ameera. Liverpool taphoota hundaan taphoota 7, Premier Leaguein ammoo taphoota 5 walitti aansee injifachuun jalqabbii gaariin eegalus taphoota 3 darban Crystal Palace, Galatasaray fi Chelsea'f harka laateera. Paawundii miiliyoona 51 Palmeerasii Chelsea'f kan mallatteesse Stevaa'oon Premier Leaguein goolii isaa jalqabaa galche. Here is Beretta and Declan Rice on the follow-up. Arsenal goolii Declan Rice taphaan Bukayo Saakaan ammoo peenaalitiin galchaniin 2-0 West Ham injifatee dursummaa fudhate. Mikel Arteetaan taphasaa 300ffaa Arsenal yoo dursu Bukayo Saakaan taphasaa Premier League 200ffaan goolii 55ffaa galcheera. Goolii 45 mijeessuun walittiin goolii 100 keessaas harka qaba. Taphataan umurii 24 fi guyyaa 29 Saakaan taphataa umurii kanaan goolii 100 keessaa harka qabu 7ffaas ta'eera. Tapha 200ffaa kun goolii galchuun deeggartoota waliin kabajuu koottiin ofiin booneera jedhe Saakaan. Maartiin Odegaard ammoo taphoota Premier League 3 dirree ofii irrattiin Arsenal taphateen boqonnaan dura miidhamee dirree baheera. Arsenal tapha kana injifachuusaan sadarkaa 1ffaa Liverpool irraa fudhate. And why not? Šeško makes it 2. Old Trafford'ttiin Sunderland waliin kan taphate Manchester United goolii 2-0 injifateera. Ruben Amorim tapha 50ffaasaa injifannoon akka bahu Mason Mount fi Benjamin Seskoon goolii galchuun gahee isaanii baatan. Taphichaan goolii eegaan haaraan kilabichaa seenee Lamens
ga'umsa mul'iseen jajameera. Tapha biraatiin Tottenham goolii 2-1 Leeds United injifatee. Still Kudus! That is an exceptional way to get his first Spurs goal. La Liga Spainin Barcelonaan waggaa 10 booda Sevillaadhaan mo'ame carraa liigicha dursuuf jalaa balleesse. Hansi Flick dogongora uumne malee rakkoo tooftaa taphaan hin mo'amne jedhe. Atletico Madrid qixa yoo ba'u sanbata Real Madrid injifateera. Shifarraa Jaambotu qindeesse. On a sizzling afternoon in Seville, welcome to the Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Yeroo akka kanaatti tureen Barcelona goolii 11-1 kan mo'anneen gooliin galchine ammas baay'achuu baatus kunoo bara kanas goolii 4-1 injifanneerra jedhe kilabni Spain Sevillaan kaleessa erga Barcelona waggoota 10 booda injifate. Bara 1940 waggaa 85 dura istaadiyeemii Barcelonaadha yeroo san Las Cortes jedhamutti onkoloolessa 29 Sevillaan goolii 11-1 Barcelona kan injifate yaadannoo yeroo hundaa kilaboota lamaan gidduutti waliin qoosan ta'eera. Torbee 8ffaa La Liga Spainin kaleessa shaampiyooniin Spain Barcelonaan injifatamuun qabxii deeggartoota kilabichaa mataa gadi qabachiise galmeesse. Taphattoota dargaggoota waliin qindeessee bara darbee osoo hin tilmaaman Real Madrid fi Atletico Madrid jijjiiradhaan maallaqa guddaa baasan caalee waancaa liigichaa kan fudhate gareen Hansi Flickiin dorfamu Barcelonaan bara kanas carraa irra deebuu danda'a jedhamee tilmaama argatee ture. Ta'us torbeen kun injifannoo wal arguun itti cimeera. Champions League Awurooppaatiin roobii darbe PSGdhaan goolii 2-1 kan mo'ame kilabichi torbee keessatti yeroo lammaffaaf mo'ame. Alexis Sanchez peenaalitiidhaan goolii tokko yoo galchuu Isaac Romero, Jose Angel Carmona fi Oscar Adams goolii arfan Sevilla galchaniiru. Marcus Rashford goolii takkitti Barcelonaadhaa galcheera. Robert Lewandowski peenaalitii osoo hin galchin hafuun carraa Barcelonaan taphatti deebiftu balleesse. Injifatamuun kun ammoo erga bara 1951 goolii 4-0dhaan mo'amanii booda yeroo jalqabaatiif goolii hedduu Sevillaarraa keessummeessan ta'us ammas qabxii lamaan qofaan Real Madrid caalamuun sadarkaa lammaffaan itti fufeera. Taphicha booda tooftaa taphaa Hansi Flick qeeqa keessummeessus inni garuu dogongoraan malee tooftaa taphaan hin mo'amne jedhe. Barcelonaan bara darbee eegalee haalli goolii ittiin keessummeessu morkattootaan itti barameera. Taphattoonni Barcelonaadhaa yeroo kubbaa qabatan sarara duubaa isaanii duwwaa gochuun gara duraatti deemuun taphachuudhaaf yaalu. Haala kanaan yeroo lama PSGdhaan mo'amaniiru. Kaleessa Sevillaan goolii 2 haala kanaan itti galche. Taphattoonni garee faalladhaa taphattoota sarara ittisaa Barcelonaadhaa iddoo bal'aa dhiisuudhaan gara fuula duraatti yoo xiqqaate hamma meetira 30 siiquudhaan taphatan fayyadamuun saffisaan goolii irratti galchan. Kanaan ala Hansi Flick Lamine Yamal malee injifachuun akka itti ulfaatu mirkaneessan. Taphichaan kubbaan haalaan yaa'insa dhabeera jedha ragaan ooftan baaseen. Kanaan ala taphataan garaagarummaa uumuu kilabicha keessaa hir'achuudha mul'isaa jedha. Kanas ta'u Hansi Flick jalqaba peenaalitiidhaan lammaffaa immoo dogongora uumne tooftaa keenyaa fi ijaaramni kilabichaa rakkoo hin qabu jedhe. Kana sirreessine gara fuula duraatti injifannootti deebina jedheera. Taphoota birootiin Atletico Madrid goolii 1-1 Celta Vigo waliin qixa ba'e. Iago Aspas Celta Vigodhaaf akkasuma taphataan Celta Vigodhaa Carlos Starfelt garee ofii irratti goolii galcheera. Real Betis goolii 2-1 Espanyol Rayo Vallecano 1-0 Real Sociedad Alaves 3-1 Elche mo'atan. Sanbata gareen Xavi Alonsotiin leenjuu Real Madrid goolii 3-1 Villarreal mo'atee dursummaa liigichaatti deebi'e. Torbee darbee Atletico Madrid mo'amee dursummaan kan irraa fudhatame Real Madrid bara kana fooyya'insa mul'isaera. Kylian Mbappeen goolii galchuu itti fufeera. Tapha sanbataatiin goolii 1 galchee kubbaa 1 mijjeesseera. Vinicius Junior goolii 2 galchee. Miquel Tadis goolii takkitti Villarreal galcheera. Kylian Mbappeen baay'ina goolii La Ligaan bara kana galche 9 ga'eera. Ta'us sanbata miidhama salphaa miila isaa irra mudate yaaddoo Real Madrid ta'eera. Athletic Bilbao 2-1 Mallorca, Girona 2-1 Valencia, Levante 2-0 Real Oviedo mo'atan. Liigicha Real Madrid qabxii 21 dursaa jira. Barcelona 19 lammaffaa, Atletico Madrid qabxii 13 sadarkaa 5ffaarra taa'eera. And that should be that for Real Madrid, winning the ball back on the edge of the Villarreal penalty area. Unselfish from Brahim. Napoliin kaleessa goolii Rasmus Højlund galcheen Genoa injifachuun seeraa Itaalii dursuu eegale. Taphni Juventus fi AC Milan goolii malee xumurame Abbabaa Lamaayyoo. Norton Cuffy. Still with Norton Cuffy. Ekator!
hojiin koo guddaa kilabiin koo injifannoon akka itti fufu goolii galchuudha jedhe ergisaa Naapooliif taphachaa kan jiru Rasmus Hojlund kaleessa goolii injifannoo erga galchee booda torbee jaaffaa liigichaan kaleessa Naapooliin dirree isaarratti Jeenuwaa waliin taphachuun durfamurraa ka'uun goolii 2-1 injifatee carraa liigicha dursu argate. Daqiiqaa 34ffaatti Jeef Elkaatoor goolii galcheen Jeenuwaan 1-0 dursaa boqonnaa bahe. Boqonnaa deebii daqiiqaa 56ffaarratti Zaamboo Angiisaa 75ffaatti Rasmus Hojlund wal duraa duubaan goolii galchanii Naapoolii 2-1 mo'ate. And then again on the rebound it's Rasmus Hojlund. They do turn the game around. Hojlund taphoota liigichaa 4 goolii 2 Naapooliif galche. Dorgommii hundaanuu taphoota 6 goolii 4 kilaba magaalaa Neepilsiif galchuusaati. Xiyyeeffannoo keenya taphataan irratti gochuu qabna kan jedhe Rasmus Hojlund ammas of cimsinee dhiyaachuuf hundi keenya daran hojjechuu qabna jedhe turtii Daazin waliin taasiseen. Leenjisaan Naapoolii Antonio Conteen barii dorgommii kunnuuf bara ulfaataadha jedhan. Sababni immoo jedhan Conteen bara darbee Champions League Awurooppaa irratti hirmaachaan turree dorgommiiwwan biroo keessaas yeroodhaan keessaa baanee bara kana garuu taphoonni nutti baay'ataniiru jedhan. It's Pulisic and he spurns it. Kaleessuma tapha cimaa torbee kanaatiin morkiin Juventus fi AC Milan goolii malee xumurame. Taphichaan kilaboonni lachuu goolii walirratti galchuuf yaalanus goolii eegdonni Juventus fi AC Milan jalaa deebisaniiru. Daqiiqaa 55ffaatti gama AC Milaanii Christian Pulisic rukuttaa penaaltii dhiite gara samiitti jalaa qaariite. Seerii A bara kanaan hanga ammaatti Juventus fi Atalantaa qofatu osoo hin mo'amin imalaa jira. Leenjisaan duraanii Juventus amma AC Milan leenjisaa jiran Massimiliano Allegriin taphaan booda yaada kennaniin boqonnaa dura taphni wal madaalaa ture boqonnaa deebii garuu carraa arganne hin fayyadamne jedhan. Kan Juventus Igor Tudor kilaba cimaa waliin morkanne kilaboonni lachuu carraa goolii uumaniiru qixa bahuun lachuu keenyaaf qabxii madaalawaadha jedhan. Tapha biraatiin Roomaan dirree finala Fiorentina booda ka'uun goolii 2-1 injifachuun sadarkaasaa fooyyeffate. Taphataan duraanii Juventus fi Everton Moiskiin goolii galcheen Fiorentina dursa qabachiise. Maatiyaas Sulee fi Brian Cristante taphattoota goolii injifannoo lamaan Roomaa galchanii. Sanbata Inter Milan goolii Lautaro Martinez, Anje Boni, Federico Di Marco fi Nicolo Barella galchaniin 4-0 Cremonese injifate. Licheen goolii 1-0 Parma yoo injifatu taphni Lazio fi Torino goolii 3 qixa kan Atalanta fi Como goolii 1 qixa xumurame. Liigicha Napoli fi Roomaan qabxii qixa 15 walitti qabachuun wal duraa duubaan dursaa jiru. AC Milan qabxii 13 sadaffaan Inter Milan qabxii 12 sadarkaa afuraffaarratti argamu. Boni Barella. It's a rout now for Inter. Still more than half an hour to play. Bundesliga Germanin Bayern Munich tapha Frankfurt mo'ateen Harry Kane Ricardi fooyyessuu itti fufu Luis Diaz goolii 2 galche. Dortmund fi RB Leipzig qixaan xumurani. Liigi Faransiin immoo Paris Saint-Germain Lille waliin tapha qixa baheen obboleessi Kylian Mbappe Ethan Mbappe Lilleef goolii galcheera. Abubakar Abdallah. And now Kane into the corner. Ruthless and efficient. Lammiin England Harry Kane Bundesliga Germaniitiin Ricardi fooyyessuu itti fufuun Bayern Munich taphoota liigichaa 6 walitti aansuudhaan injifachuun jalqabbii gaarii isaa akka itti fufuuf gumaacha taasisaati jira. Liigichaan tapha cimaa torbee kanaatiin Borussia Dortmund fi RB Leipzig morkii waliin taasisan tokko qixaan kan xumuranis taatee liigichaa torbee kanaati. El Kanous got the shot away. Torbee jaaffaa liigichaatiin kaleessa Stuttgart 1-0dhaan Hedenii mo'achuudhaan gara sadarkaa afuraffaatti ol siqe. Kamisa darbee liigii Awurooppaatiin Baaziliin kan mo'atame Stuttgart kaleessa tapha Hedenii waliin taphateen boqonnaa deebii Bilal Elkanus taphattoota ittisaa 2 bira darbuudhaan goolii galcheen Stuttgart taphoota liigichaa 3 walitti aansuudhaan akka mo'atuuf gargaare. Taphataan sarara fuulduraa Ermedin Timov carraa goolii 2ffaa argatee taphaan ala ta'uu isaatiin jalaa qabte. Kaleessuma Hamburg Mainz matee 4-0dhaan yoo injifatu Borussia Mönchengladbach Freiburg waliin goolii malee qixa bahe. Gnabry looking to try and make an early breakthrough, and they have. Inside 15 seconds, Luis Diaz. Sanbata shaampiyooniin Jarmanii Bayern Munich gara Frankfurt imaluudhaan goolii 3-0dhaan tapha mo'ateen Luis Diaz taphichi jalqabee daqiiqaa tokko goolii galcheen Munich dursuu eegale. Boqonnaa deebii Harry Kane goolii 2ffaa dabaluudhaan barana goolii 11 liigichaan kan galche yoo ta'u Bundesligaan taphataa jalqabaa taphoota 6 goolii 11 galches ta'eera. Lammiin England dorgommii hundumaa taphoota 10 goolii 18 galchuu isaati. Liigota gurguddoo Awurooppaa 5 keessaa taphataa taphoota muraasaan goolii 100 kilaba tokkoof galches ta'e. Kilabiin Bavaariyaa Bayern
Bayern Munich riikardii liigichaan taphoota 6 goolii 25 galchuudhaan hurnanuu mo'atee qabxii 18tiin liigicha dursaa jira. Lammaffaarra kan jiru Borussia Dortmund tapha RB Leipzig simateen tokko qixaan ba'uu isaatiin Munich garaagarummaa qabxii 4tiin liigicha dursaatii jira. Dortmund tapha Signal Iduna Parkitti RB Leipzig simateen Jan Compton Dortmundi Christopher Baumgartner RB Leipzig goolii galcheera. Bayer Leverkusen 2-0dhaan Union Berlin yoo injifatu Augsburg 3-1 Wolfsburg mo'ate. Bremen 1-0dhaan Saint Pauli injifate. Big brother Kylian Mbappe, Ethan Mbappe stroking the ball into the nets. Liigi Piraansiin PSG'n qixaan ba'uu isaatiin lammaffaarra kan jiru Marseille garaagarummaa jiru qabxii tokkotti dhiphise. Kaleessa dursaa liigichaa PSG'n morkii Lille waliin taasise tokko qixaan xumure. Taphichaan obboleessi taphataa Real Madrid Kylian Mbappe Ethan Mbappeen goolii tokko Lilleef galcheera. Taphataan ganna 18 Ethan Mbappeen sarara jidduutiin kilabichi taphataa fuulduraaf itti abdateedha. Nuno Mendes PSG'f goolii galcheera. Olympique Lyon Toulouse simatee 2-1 mo'ate. Monaco Nice waliin 2 qixaan xumure. Le Havre 2 wal qixa Rennes waliin yoo xumuru Strasbourg 5-0dhaan Angers mo'ateera. Sanbata Marseille 3-0dhaan Metz injifate.